Bara kana keessatti namni salphina isaa gara ulfinaatti lakkaawwachuudhaan ulfina isaa immoo gara salphinaatti lakkaawwatee uumama waaqayyo isaaf kenne gara barbaadetti ofitti amanamummaa yookiis immoo nama ofitti amane tokko fakkaachuudhaaf wanti inni godhe hin goone hin jiru. Namni gaafa waaqayyo uumaa ofiitti sodaachuu dadhabee akkuma kamittiyyuu seera qabsiisuun aadaa fi safuun biyya tokkoo naannoo tokkoo uummata naannoo keessa jiraatanii gaafa cabu seera qabsiisanii adabuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu murtoon obboleessa keenya miliyoon dirribaa irratti fudhatame murtoo sirrii ta'edha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha haara kan taatanii mana kanaa fi maatii nuuf ta'a isiniin jechaati. Akkasuma immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha obboloota koo. Akkuma beekamu obboleessi keenya miliyoon dirribaa inni jedhamu kuni gochoota fofokkisoo dhala namaatirraa hin barbaachifnee fi hin eeggamne yeroo adda addaatti sababa ittiin beekamtii argachuudhaaf barbaaduu fi raawwachaa ture. Akkuma inni barbaadeyyuu namoonni waan gaarii hojjetanii fooloo isaanii namoota muraasaa akkuma 20-10 kan qabdutu jira. Haa ta'uyyuu malee namni kun safuu fi aadaa saba tokkoo cabsee argame garuu fooloo nama 600 hojjechuudha kan isa godheetoo isa hordofu. Namni kun yeroo yerootitti istaayilii isaa jijjiiruudhaan wantoota garagaraati kan inni godhu. Akkasuma udaanillee nyaachuudhaan waan bakka biyyeellee nyaachuudhaan wanti inni hin goone hin jiru yerootitti. Namoonni tokko illee amantaadhaan illee gara amantaa kiristaanaatti jedhanii nama kanaan amantaa da'oo godhatanii ittiin qeequ. Akkasuma immoo jechuudhaan namni kun yeroo barbaadetti akka dubartiillee of gochuudhaan seera uumaan isaaf kennellee jechuudha. Uumama isaattillee akka waan yeella'ee tokko waan hedduudha jechuudha kan inni raawwachaa oolu. Namoonni hedduun illee gama sooshaal miidiyaa isaanii garaagaraatiin hedduu isaanii nu bohaarsa jedhanii kan isaanii ittiin taphachaa oolan ittiin qoosaa oolanii. Haa ta'uyyuu malee ana akka kiyyaatti namni kun guyyaadhuma tokkoyyuu wanti inni hojjetu omtuuyyuu jechuudha natti toleetillee hin beeku isiniin jedha. Akkuma warri kaan ittiin qoosanii nu bohaarsa jedhanii ittiin taphatan namoonni kaan immoo kun safuu cabsee jira, uummata keenya arrabsiisaa jira, akkasuma immoo seera uumamaa cabse waan ta'eef namni kun maaliif sirrachuu dadhabee seerri biyyarra hin jiru moo jedhanii namoonni hedduun komii isaanii dhiyeessaa jiranii gara miidiyaa yookaas immoo sooshaal miidiyaa mataa isaanii irratti. Akkuma kanaan dhiyeenya kanatti qabattoo harmaa kan inni jechuudha kan shamarranii godhatee akkasuma immoo uffata jalaan uffatamu baantii jechuudha kan inni karaa hin taane jechuudha wanti inni gochaa ture. Hundumti keenya iyyuu namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamnu hin beekna jedheeti namana. Karaa kanaan seerri jechuudha poolisiin Addis Ababaa keessatti kan argamu wantoota inni viidiyoo fi suuraa safuu caccabsan kana hordoffii taasisee amma jechuudha. Namni kun qaama seeratiin to'atamee qoratamaa jira jechuudha. Maaliif akka akkas godhe, maaliif mirga dubartootaallee akka inni xiqqeesse, maaliif uffata kana kan fayyadamu dubartootadha, maaliif akka inni akkas gochaa ture, irree isaallee oli qabee eenyullee isatti dhiyaachuuti akka hin dandeenye ofitti amanamummaa guutuu konfidensii guutuu akka qabu kan inni agarsiisaa ture isiniin jedha. Ofitti amanamummaa jechuun qullaa deemuu miti. Ofitti amanamummaa jechuun safuuf aadaa uummata keessatti guddatan tokko gadi qabanii beekamtii yookiis immoo ofitti amanamummaa qabna jechuuti miti. Akkuma beekamu jechuudha warri soddaa jettu miti sun waan nurraa fuudhan illee hin beeku. Dhugaa rabbi jechuudha dheengaddaa viidiyoo isaa gadi lakkisanii jechuudha waa'ee uffata shamarranii kanarratti qabduu godhatee kanarratti Oromoon kinoo kanarra geessee jirti, Oromoon ashiittiyyuu kanarra baddee jirti jedhanii mucaa kanaanii kan isaan koomentii isaan barreessanii wanta isaan jechuudha viidiyoo sanarratti barreessanii gadi dhiisanii guutumaan guututti jechuudha uummata Oromoo tuffachiisee maqaa hin taaneen isaaf faalchisee jira isiniin jira. Kanaafiyyuu namoota akkanatti
waan hin taane kana raawwatanii safuu fi aadaa uummata tokko maqaa hin taane itti faalanii seera jala to'atamanii seeraan adabamuun wanta isaan irratti barbaachises immoo seerri gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni namoota biraatiif illee fakkeenya gaarii taasisaniin jira. Akkasuma immoo namoota akka isaatti illee safuu fi aadaa uummata tokko xureessanii maqaa hin taaneen sabni biraa akka laalanii isaan taasisu. Akkanumatti seerri itti fufeetii akka adaba isaan barbaachisu tokko akka raawwachiisu seeranii isiniin jedha. Anaaf gaarii godhee isiniin jedha. Obboloota koo baay'ee tokko nama gaddisiisa isiniin jedha. Wanti mucaan kun raawwatu keessumaa jechuudha. Wanta hafuura hamaa jechuudha kan inni hojjetu uumaa isaatiin illee akka mormaa jiru. Dhiira kan uume Waaqayyoodha. Jaalatee uume jechuudha. Dhiirri akka dhiiratti akka uumame akka dhiiratti akka jiraatu garuu innis deebi'ee akka shamarran ta'u waan inni hin taane hin jiru isiniin jedha. Kanaaf iyyuu namoota akkanaa kana seera qabsiisuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Waaqayyo immoo isaaf haa dhiisu. Hunduma keenyaaf iyyuu haa dhiisu isiniin jedha. Na daawwachaa kan turtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Obboloota koo hedduu isin jaaladha. Turtii gaarii naaf qabaadha.